artist Ali Birraa fi onnee namaa cabsu kabajamoo artist Ali Birraa guyyaa har'aa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Guyyaan har'aa guyyaa gaddaa, guyyaa ummanni Oromoo mataa isaatti gaccabee fi guyyaa ummanni Oromoo itti dukkanaa'e. Artist Ali Birraan yeroo dheeraadhaaf dhukkubsachaa turanis yaala garagaraa fudhachuudhaan fayyanii fayyaa dhukkubsataa dhagaan. Egaan Ali Birraa har'a of biraa dhabne jirra Oromootiyyaa. Dhugaa rabbiitti kaleessa gaafa artist Haacaaluu Hundeessaan nu biraaduu namoota jajjaboo akka artist Ali Birraatu isaan duuban jira. Ali Birraa nama yeroo jalqabaatiif aartii Oromoo gama miidiyaa fi aartii tasfideen har'a lubbuudhaan of biraa dhabne jirra. Ali Birraa rabbiin jannatal firdawsiin isaan haa qananiisu. Wallahi artist Ali Birraa hin du'a jedhee hin eeggamne. Oduu diinatu yeroo hedduu inni du'e jedhanii haasa'anii. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawm الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاتحة وندبنون أنا أفوان جلكبا نفكات تكبير وجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهل ترى قدر وهل تعالى مكارب بيتين يامون فاتحان مكارب سنيات شجع وأنا ما دندنيون إلمان إسلام مرة من ربي ودي سودا بكج روندتي انجرامي جاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو نجا كوجمتو تفي هردفتو تتيا ودو قدا لغا هدو قلبي نجوسي تبنا تربي تري درا تربي دربي درا artist Ali Birraa du'ee jira kan jedhu namoonni baay'een itti qoosaa turanii maaliif jennaan dhugaa hin turre garuu akka dhukkubsatee biyya Dubaay tureen hin beeka. Dhugaa hedduun gaddee akka nama Oromoo tokkootti jechuudha. Maaliif hangafa Oromooti artistoota keessaa waa hundaa afuu hangafa waan ta'eef hedduu gadda guddaan nutti dhagame. Hundi keenya iyyuu dhuma achi deemna. Gandi keenya sanii gandi hin dagatanne gandi boroo jechuudha. Namni idme isaa guutuu addunyaa kanarra hin turu. Namni hunduu dhumarra inuma deema. Namoota qaqqaalii ummata Oromoo kanaaf waa hedduu gumaachanii kan akka as Dr. Ali Birraa hangafa Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf hedduu gaddinee. Gaddi keenya kan nama tokko kan nama lamaati miti. Gaddi keenya kan Oromoo hundaati. Maatii isaatiif rabbiin jajjabina haa kennu. Rabbiin ganda rahmataa isa haa dhaabu. Akkasumas rabbiin maasiyaa isaa kulli rabbitti haa araaramu. Rabbi jannatal firdawsiin isa haa milkeessu. Isuma kana jennaa jechuudha. Wanti jennu hin jiru. Gadda guddaan natti dhagame dhugaa dubbachuuf. Maaliif akka artist Ali Birraa dhabuu jechuun waan hedduu onnee nama madeessu, waan hedduu namatti dhagamu. Garuu homaa godhuu hin danda'amu waan ta'eef rabbiin hundaa Oromoo jajjabina obsa rabbi nuuf haa kennu. Isammoo rabbiin jannataan isa haa gammachiisu. Dukkana qabrii rabbi haa ibsuu fi jannaa kanumaa jechuudha. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Hedduu takka rifadhee hedduu takka gaddee dhugaa akkuma duraa san qoosaa jiranii seen ture Facebook irratti wantoota adda addaa gizee namni warroonni gugurdaan beekamoon gizee suuraa isaa laxxafaniin dhugaa ta'uu amane malee akkuma duraanii waan irratti qoosan see yeroo baay'ee yoo beektanii yeroo baay'ee Dr. Artist Ali Birraa du'e kan jedhamu yeroo baay'ee wanti akkasii barreeffama dhugaa hin seene. Amma dhugaa ta'uu isaa bareen jira. Dhugaa hedduun gadde. Artist Ali Birraa jechuun artistii bichaa miti waan baay'ee of keessaa qaba. Kanaafi homaa jechuun dandeenyu wanni nu godhuu dandeenyu takkitti rahmata isaaf kadhachuudha. Dhugaa waan hin jedhullee hin beeku jechuudha. Maaliif
hedduu takkan isa jaalladhaa ture hedduun kabajaa ture Dr. Artist Alii Birraa nama hayyuudha nama beekadha nama Oromoof waan baay'ee gumaachee nama aartii Oromoo kana addunyaatti beeksisee Oromoof waan guddaa nama gumaacha jechuudha karaan inni irra deemaa ture muuziqaa irratti sirrillee ta'uu didu karaa amantiitiin garuu waan hedduu bu'aa nuuf buusee afaan Oromoo kanaaf waan hunda waa hedduu gumaachee gara aartiitiin galanni isaan dagatamu kanaaf rabbiin rahmata isaa haa godhu kana bichaa dubbachuu dandeenya jechuudha